Kaawwaajini Onesmoos Nasiibidha. Maqaa isaa isa jalqabaa. Eshi Leenaa ta'us. Eshi Leenii maqaan haadha manaa Onesmoos Nasiib eenyudha? Ergannoo. Eshi Yooba faarfannaa amma baay'inaan miidiyaa irratti dhaga'an jirree faarfannaa durii magaalaa keessatti faarfatamaa ture keessaati tokko nu jettee achumarraan sagaleedhaan nu walalistaa jira. Filadhaa kaamantoonni. Filannoo mataa Sagaleedhaan irra sagaleen kun bareeda. sagaleedhaan rakkoon qabu sagalee keedhaan dhaga'uu barbaada. Baay'eetu jira. Isa keessa faarfannaa galataa waaqayyoo irraa danda'ama miti. Galata kee Yesuus, galata kee Yesuus, galata kee Yesuus garaa koo, galata kee Yesuus. Eshi Leeniidhaaf amma faarfannaa durii keessaatii atis kan yaadatu tokko faarfannaa galata waaqayyoo ta'uu dhiisuu danda'a kanuma beektu. Faarfannaa makan ta'e moo? Nana mana gooftaa akkan hin banne bineensicha hamaan akkan hin nyaatamne cakka guddaa keessa qofaa kommuun deemu. Eshi kana taasisuudhaani gaaffii badhaasa birrii 200 argamsiisudha. Kun garuu wanta kana gaafadhu wanta dhugaa irratti hundaa'e qofa natti himte jechuudha. Wanticha immoo bukkee goonuu hin danda'ani. Kanaaf macaafa abbaa gammachiis inni afaan saabaadhaanii hiikee mana keessa hin jira. Hin jiru. Galatoomaa. Atis galatooma. Eshi kana taasisee gaaffii muraasan qaba. Hiikaan awwaajii eenyudha? Sagalee kan Hiikaan? hiikaan awwaajii eenyudha? Hiikaan awwaajii eenyudhaan? Gaaffiidha moo? Gaaffiidha eenyudha? Abbichi maqaa namaadha. Hiikaan awwaajii eenyudha? 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 Hiikaan awwaajii maqaa namaadha jechuudha. Hiikaan awwaajii hanuun beeku. Maqaan haadha manaa Onesmoos Nasiib eenyu jedhamti? Daadhituu Wayyeessaa. Akkuma beekamu Onesmoos Nasiib yeroo baay'eedhaaf garboomfameera. Si'a meeqadha kan inni dabarsamee gurgurame? Si'a baay'eetti nagee malee amma na jedhee dubbachuusaa hin beeku beektaa. Faarfannaa durii keessaatii amma miidiyaa irra kan jiran isa ta'u kan miidiyaa irra hin jirre faarfannaa durii jettee yaaddu keessaa tokko maqaa naa dhuftee achi sagaleedhaan immoo naa walaleessitaa jira. Faarfannaa durii keessaa immoo faarfannaa durii keessaa faarfatamaa turanii faarfataa wanti Paawulos Taganyii faarfannaa inni faarfatu keessaa yeroo baay'ee kan hin jaalladhu yeroo baay'ee katiin taa'amti kun wanti kun gidduutti garuu faarfannaa isaa keessaa faarfannaa Paawulos keessaa galata irratti galata isa jedhu isa jiru baay'ee tokko sagaleedhaani. Galata irratti galata, galata irratti galata, si falladha yaa gooftaa, si falladha yaa gooftaa, si falladha yaa gooftaa. Thank you. Amma kana taasisuudhaani gaaffii badhaasa birrii 200 argamsiisudha. Wanticha dhugaama jiru natti himtaa jechuudha. Jira yookiin hin jiru naan jetta. Macaafa qulqulluu Onesmoos Nasiib abbaan gammachiisi hiikee afaan saabaadhaan isaan hiikee inni jalqabaa. Macaafi suni mana keessa hin jira. Dhugaa isaan dubbaddaa? Dhugaasa. Dhugaa isaan dubbaddaa. Garuu faazariin yeroo baay'ee dubbisaa lafa inni fuudhee dubbisa garuu hin beeku dhugaa. Yeroo baay'ee amma si bukkee jira. Ammatti na bukkee maamu hin jiru. Galatoom. Hiikaan awwaajii eenyudha? Dabsi. Sagalee. Hiikaa awwaajiidha. Hiikaan awwaajii eenyudha? Labsi natti bakka hiika isaa. Maqaan haadha manaa Onesmoos Nasiib eenyudha? Hin beeku. Hiika awwaajii seette garuu Onesmoos Nasiib dhaalaata. Maqaa haadha manaa Onesmoos Nasiib? Hin yaadadhu hin beeku.
Faarfannaa durii keessaati kan beektu faarfannaa waldaa makaamistis kan faarfatamu waldaa garaas haa ta'u garuu faarfannaa amma baay'inaan miidiyaa irra hin jirre namoonni hin beekne jettee yaaddu keessaa tokko sagaleedha. Okaasu guutuu galataa, okaasu guutuu galataa, okaasu guutuu galataa, okaasu guutuu galataa. Onesimoos Naasiib yeroo baay'eedhaaf garboomfameera. Yeroo meeqaafidha kan inni gurgurame? Yeroo afurii natti fakkaata. Gaaffii badhaasaa birrii 200 argamsiistan si dabarsa. Macaafa qulqulluu Abbaan Gammachiis Onesimoos Naasiib barreesse afaan saabaadhaanii amma mana keessanitti argama. Afaan saabaa jira. Jira? Dhugaadha? Dhugaa. Ilaalee argennaan birrii kana siin badhaasa. Tole. Galatoon. Tole.